Ani akka yaada mataa kootti Oromoon kabajuu qaba jedhee yaadu. Ayyaana Oromoo kabajuu qabu. Namoonni tokko baay'ee kan Oromoo miti garuu dhugaasa ayyaanni kan uumaatu. Ayyaanni waggaa har'umaa waggaa har'aa ta'uu dheera mangistiin Oromiyaa. Uummanni Oromoo baga bultanii Jawaar Mohaammed karaa kun. Ayyaatilee yeroo dubbatu waa sirreeffama wayisiifama beektaa. Baga geessee otoo hin taane maal sitti fakkaatattee otoo gaafattee natti fakkaatte. Tokko isiniif qabannee dhufnee jirra. Innis immoo magaalaa Hamboo iddoo garaagaraa keessa naanna'uudhaan namoota gaaffii ayyaana wajjin wal qabatan gaafanna. Gaaffii kanas immoo bara haaraa kana wajjin wal qabatudha. Barri haaraa kun Oromoon hin kabajamuun kabaju kan jedhu akka kaalandarii Oromootti barri nuti keessa jirru kun bara meeqa kan jedhu hin gaafanna. Guyyaa boruu immoo kan Oromoon kabaju bara 2015 jedheeti immoo bacaqii gannaa bahee booqaa birraatti darbuusaa sababa eeffate. Taanes immoo mammaaksa gaafannee nama mammaaksa sadii kana keessaa lama yoo deebistes badhaafamaadha. Deebii uummatarraa gara keenya dhufu immoo walumaan itti fufnee kan laallu ta'a. Chaanaalii kanaaf haaraa kan taatan subscribe gochuun dagatiina. Yoo viidiyoon keenya isinitti tole like godhaa. Yaada nuuf qabdan immoo koomentii irratti nuuf barreessaa isiniin jenna. Turtii gaarii. Duraan dursa baga booqaa birraa nagaan geesse. Amiin walumaan baga geesse. Eshi itti aansuudhaan gaaffii tokko gaaffii ayyaana faana wal qabatan si gaafadha. Akkuma beekamu guyyaa boruu guyyaa bara haaraa jedhamee Itoophiyaa keessatti kabajama. Guyyaa kana Oromoon kabajuu qaba jettee yaadda? Ani akka yaada mataa kootti Oromoon kabajuu qaba jedhee yaadu. Ayyaanni Oromoo kan inni kabaju barri haaraasaa akka aadaa Oromootti 2021 keessa. Naannoo gannee jechuudha. Kan Oromoo inni kun kan sablammii biraa yookiin immoo uummata biraati waan ta'eef uummanni Oromoo kabajuu qaba jedhee yaadu. Ayyaana Oromoo kabajuu qabu. Bara haaraa Oromoon waggoota dheeraadhaan dura kabajaa ture. Amma bara 2015 irra jira jettee yaadda? Jiraachuu danda'a yookiin jiraachuu danda'a. Ayyaana kana Oromoonis kabajuu qabachuu danda'ama. Karaa tokko immoo namoonni aadonni tokko liqimsanii seegalee namoonni tokko akka waan kan isaanii akka waan ayyaana ofii isaaniitii uumanitti hin fudhatu. Dhiibbaa sanarraan ka'ee ayyaanni kan Oromoo jechuun namoonni tokko baay'ee kan Oromoo miti garuu dhugaasa ayyaanni kan uumaatu uume waan ta'eef ayyaanni kan hundaatiin. Guyyaan boruu ayyaana waggaadha miti? Ayyaanni waggaa har'umaa waggaa har'aa ta'uu dheera mangistiin Oromiyaa. Oh my God! Eenyudha mangistii ayyaana gaafatee hin beeknu jedhee mangistii. Ayyaana boruu kana Oromoon kabajuu qabattee yaadda? Yaadama malee hin danda'amu karaa kun. Oromoon guyyaa boruu kabajuu qabuun inni kun guyyaa keenya otoo hin taane akka warra abashootaatu guyyaa kana akka Oromootti barri haaraan itti aanu 2000 yookaan immoo bara meeqa jettee yaadda? Bara 2023. Bara saalii waan beeku. Akka kan Oromootti waggaa 400 waan ta'e keessa 440 wayii keessa. Oh God! Waggaa 12 bara 2012 karaa keessan immoo bara 2016. Oromoon amma waggaa 6400 ol lakkoofsiseera. Ayyaanni Oromoo yeroo yaaddu barri haaraa Oromoo ji'i isaa fi guyyaan isaa gaafa meeqatti fakkaata yookaan immoo gaafa meeqatti jettee yaadda? Gaafa 2023 keessa wayin immoo 2023 guyyaa 29 Fulbaana tokko bara haaraa jedhamee kabajama. Oromoodhaaf fulbaanni tokko bara haaraa isaati. Ayyaanni kun Oromoodhaaf akka lakkoofsa Oromootti bara haaraa isaa miti. Garuu akka lakkoofsa warra Habashaatti yookaan akka bara haaraa jedhamu gaafatanitti bara haaraadha jedhanii warra Habashaa kabaju jechuudha. Ayyaatilee yeroo dubbatu waa sirreeffama wayisiifama beektaa. Yeroo nama gaafattu gaaffii kana baga geesseen jedhii gaaffii yeroo nama gaafadhu malee Oromoo biratti guyyaan kun guyyaa kabajamu waan hin taaneef Oromoon akkasirraa waa barsiisuudha qabda beektee. Baga geessee otoo hin taane maal sitti fakkaatattee otoo gaafattee natti fakkaata. Cagginoo jechuun maal jechuudha? Cagginoo jechuun fakkeenyaaf cagginoo jechuun amma yerootti wanti tokko bu'u. Waan akkamiitu yoo ta'an yeroo cagginoo keessaa fakkeenyaaf akka abbootiin keenya jedhanitti muka faan muranii muka yoo muranii cagginoo balleessaadha. Cagginoo jechuun qinqinii. Qinqinii muka keessa yaa'u mukti qinqinii cagginoo keessa murame qinqinii godhataadha. Fakkeenyaaf cagginoo jechuun waan akkasiiti. Cagginoo jechuun asirratti laaf hin galu. Adoolessa 5 kaasee hanga adoolessa 13tti yeroo cagginoo jedhamuudhaan beekama. Maaliif sitti fakkaata kun?
akka ta'e cagginochuun waan bakka saatii wanti ta'e itti hin hojjetamne jechuudha. Saatii wanti ta'e yoollee biqiltuullee murtu yookaan immoo waan goguu danda'u wanti kun murame jiramti amma namoonni tokko gara aadaa biyya kana gara injinni kana fudhatte shimala muramu cagginoo keessa shimali hin goga yookaan hin dhalluu beekta. Guyyaa meeqaama meeqaati jettee yaadda? Guyyaa torbee tokko waan akkasii yookaan ji'a qaba garuu ji'a muraasaa yookaan torbee tokko hanga torba sadii gidduu ji'a xiqimtii keessa. No! Ji'a sadaasaa yookaan fulbaana onkoloolessa keessa. No! Akkasitti na fakkaata. Ayyaana warra keenya beekaa kaasa cagginoon ulfina biyyaa jechuudha. Ulfina dhaabbata dimokiraasii wayini immoo uummata Oromoo jedha. Wattuma ayyaana cagginoo yeroo inni dubbannu ayyaanni kanuma keenya mana keenyatti irreenfanne malee nama afaan miti. Dabra Zayit gaafa 12 fi gaafa 13 dha. Xiqimtii 12 fi xiqimtii 13 jechuun gaafa 16 gaafa 17 ji'a lamaan irraa kan ji'a dhaaf torban har'aati. Ji'a har'aati irreechi ganan. Xiqimtiin torba ji'a. Cagginoo jechuun guyyaa rukutamtuu wayii natti fakkaatti beekta waan rukutamtuu wayii cagginoo waan namatti hin tolle wayii natti fakkaatti beekta waan dhibii wayii. Abbaa manaa fi haadha manaan naannoo ayyaanaatti wal loluu jedhama. Maaliif sitti fakkaata kun? Naannoo ayyaanaatti wal loluu. I don't know. Waan mana keessaa guutii kana godhi irratti wal loluu danda'u hin jedha. Kanaaf sitti fakkaata? Natti fakkaata waan akkasii natti fakkaata. jechuun sababii walii galuu dhiisuu namni ta'uu danda'a. Ayyaana kana irratti jechuudha. Waa'ee mana keessaa namni irratti walii galuu dhiisuu danda'u. Maal fa'aa sababa maal irratti sitti fakkaachuu danda'a? Jechuun bakka waan ayyaana keessaa waan mana keessaa guutuu namni kan dhiisu wal loluu danda'u jechuudha. Kun sababa yookaan mana keessaa yookaan abbaan manaa ishii ala baree yookaan immoo ishiin ala bartee yookaan immoo waan mana keessa jirullee tokko guutuu dhabuun wal lolu. Sababa kana yaada sababni isaa. Uummataa fi nama faana waliin oolanii bulu firdi beetti keessa oolu akkaataa isaan itti wal lolan hin beeknu maa dubbattee maa dhuftee mana keessatti. Sababa itti wal lolanii fi sababa tokko kan lamanatti himuu dandeessaa? Nan danda'a. Dheessaa dhufte. Dheessa dhufte eenyu faana oolu. Maa waan koo agarsiiste. Maa waan koo kennitee. Jedhee abbaa manaa gaafataa? Abbaa manaa gaafata abbaa manaa moota malee dubartiin mootu yeroo sana immoo aanaa mitan kennee nama biraa dhufeen harkaa fuudhee deemee dhaqa harkaa fuudhee yeroo dhaqa immoo inni aaree isaa wayin immoo isa gatee deeman beekamu waan haalli nama haalli keenya hedduu. Ayyee abbaa manaa fi haati manaallee waa wal lolanii fi jaalala isaaniitu dabalatti fakkaata. Gammachuu irraan guyyaa ayyaana waggaa irratti ta'u yookaan immoo haati manaa yookaan waa waxii ba'uuf balleessitu wal lolatti fakkaatu beektaa. Gaaffii sadhumaa fi yookaan immoo gara mammaaksaatti dabarra. Gaaffii sadiin si gaafadha. Sadii kana keessaa lama yoo deebiftee badhaafamaa kaardii 50 jechaadha. Qophoofteetta? Gaafficha irratti nan qophaa'ee yoo danda'e nan deebisa jechuudha. Wanta dabalataan nan deebisa. Qophaa'eera. Eesh gaaffii tokkoffaa akkanadha. Keessummaa qamalee bakka duwwaa. Tilmaami argachuu waan dandeessu. Ishii kana illee har'uma dhagaye akka tilmaamutti keessummaa qamalee kabajaan qabdu wayii waan jedhamtu itti fakkaata. Keessummaa qamalee bakka duwwaa. Gaaffiin kun gaaffii mammaaksaati. Mammaaskadha eettan guutame diree. Teessummaa qamalee bakka duwwaa jechuun teessummaan qamalee teessoo dafee qabataa jechuudha. Keenyuma hundumtuu eenyu qamalee nutti ta'e. Gaaffii lammaffaa hudduu guddataniif bakka duwwaa. Hudduu guddatanii barcuma guutanii. Xiqqoo irraa dogongortee mana argattee sirreeffattaa? Teman argachuu dandeenye. Hudduu guddatanii dhuufuun dhoowwan. Duddan dhungatanii hundan dhungatanii. Gaaffii tokkoon si dabala. Gaaffii kana yoo deebiftee badhaafamaa kaardii abbaa 50 taate jechaadha. Hiriyyaa garaa firaa bakka duwwaa. Gadheetu karaa iraan itti fakkaatti beektaa isheen kun. Baay'ee gaariidha. Galatoomi yaadni kee yaada gaariidha akkasumatti itti fufiisi jechuu barbaada. Badhaafamaa abbaa kaardii 50 taatee jirta. Isa kana harka argatteetti yaadnu gaaffii sadaffaa kana yoo deebifte badhaafamaa kaardii 50 taate jechaadha. Hiriyyaa garaa firaa bakka duwwaa.
gara sana bakka duwwaachu. Waan gadi dandeenye. እሺ ሲንጅጅሩ ጋፊሳ ጋፊ tokko waan argatteef gaafii ሲንጅጅሩ እሺ garaacha dheedhii bakka duwwaa Garaacha dheedhii bakka duwwaa jechuun maal argachuu dandeenya jechuudha. እሺ galatoomii guddaasaa waggaadhaan rabbi si haa ga'u jenna galatoomii Isiniinis waggaadhaan sinaa ga'u galatooma isinis. galatoomii guddaasaa Atellee galatoomi guddaasaa nu jiraatu. Galatoomii walumaan badhaadhe. እሺ galatoomii gaafiif deebii nuuf gooteef guddaa galatoomii si galateeffanna Guddataa wal qaban jedhama. akkuma argaa turtan magaalaa Hamboo karaa garaagaraa keessa naanna'uudhaan namoota garaagaraa gaafii ayyaana faana wal qabatan illee gaafachaa turre akkuma beekamu akkuma isinis argitanii namoonni mammaaksa irrattis ta'e gaafii irratti guutummaa guutuutti deebisanii hin argamne haa ta'u iyyuu malee baay'een isaanii yaalanii gaafii nuti gaafanne keessaas immoo inni tokkoffaani bara haaraa kana Oromoon kabajuu qabu kan jedhudha. Oromoonni bara haaraa kana akka bara haaraa isaatti godhee kabaja jennee ilaalamu sababni isaa iyyuu qorattoonni seenaa Oromoo baay'een isaanii akka qoratanii lafa kaa'anitti barri Oromoo bara 6,000 ol akka lakkoofsise garuu barri guyyaan boruu kun sababa adda ta'e Oromoo biratti kan kabajamu baja qilleennaatti isaa gara booqaa biraatti bo'uu keenya sababeeffachuudhaanidha. Itti aanee immoo mammaaksota namoota gaafannee turre mammaaksa kana tokkoffaan keessummaa qamalee bakka duwwaa jedha. Keessummaa qamalee raafuu keessatti argu jedha deebiinsa. Inni lammaffaan deebiinsa hudduu guddatanii dhuufuu hin dhiisanii jedhama. Gaaffii mammaaksaa inni biraan namoota gaafanne garaacha dheedhii bakka duwwaa jedha. Garaacha dheedhii garaatu beekaa jedha. Gaaffii mammaaksaa inni xumuraan namoota gaafanne hiriyaas jira gadheetu jira jedha deebiinsa. Baay'eetti bohaartaniitu jennee yaadna. Kanaan caalaatti immoo waan jajjabaa akkasiin bira geenyuuf chaanaalii keenya bira dhaabbachuudhaan sabiskiraayib laayik gochuudhaan nu faana akka taatan abdii guddaa qabna. Ammallee kana caalaa akkatti fufnee waan gurguddaa isin bira geenyuuf sabiskiraayib gochuun dagatiina. Yoo viidiyoon keenya isinitti tole laayik godhaa yaada qabdan immoo koomentii irratti nu biraa gaafii jenna. Bagageessanii hundi keessanii ayyaana hoggaa bara haaraa dabsanii marti keessanii ayyaana